Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise Tuubii amma immoo paartii isaa afaffaa Unification of German kan jedhu kan wajjin ilaallu. Kana dura Unification of Italy kan jedhu ilaallee jira. Isa paartii isa sadaffaa irratti isiniif hojjedhe yoo isa ilaaleen duubatti deebi'atee ilaalati. Unification of German kan jedhu amma wajjin ilaalla. Akkuma Italiin addaan bittinnooftee turte yookaan immoo provinsi garagaraatti qoqqoodamtee turte, Germanis addaan qoqqoodamtee turte. Amma immoo unification isheeti yookaan tokkummoomuu isheeti kan nuti ilaallu. In the 1850 Germans lost confederation of 39 states called German Confederation then Bunda. Amma yeroo sana keessa German keessatti isteetiiwwan 39tu jira. Isteetiiwwan 39tu jira. Isteetiiwwan 39 kun Confederation yookaan German Confederation kan jedhamu yookaan immoo Bunda kan jedhamu jalattiidha kan isaan walitti qabamanii turan. Kan isteetiiwwan hafan isteetiiwwan 39 kan hafanii German Confederation kan jedhamu yookaan Bunda kan jedhamu jalatti qabamaniitu yookaan Confederation kana jalatti kan isaan bulanii turan. Bunda was presided over by Austria with the Prussian second. Egaa isteetiiwwan German keessa kan baay'inaan nuti amma ilaallu Austria fi Prussian. Austria fi Prussian isteetiiwwan yookaan provinsiiwwan yookaan naannolee German keessa turanidha. Isaan kana lamaan baay'inaan kan nuti haasofnu. Kanaafuu Bunda kan jedhamu yookaan immoo konferensiin German Confederation kan jedhamu kuni president kan ta'u yookaan kan inni wagganamaa ture kan inni bulaa ture jalqaba irratti olaantummaa guddaa kan qabdu Austraaliyaadha. Itti aansuudhaan immoo aangoo kan qabdu Prussian turte jechuudha. Kanaafuu Austriyaan aangoo laanaa qabdi jechuudha Confederationii German kana bulchuu irratti. The Bunda was not satisfactory form of unity for German nationalists who wanted to really political unity for reason of German nationalism and economic reason. Amma yeroo sana Bundaan kun eenyu jalatti bula jenneera. Confederationiin kun eenyu jalatti bula? Austriyaa jalatti bula. Austriyaa jalatti yaa bulu malee unify ta'uudhaaf yookaan tokkummoomuu Germanii fi maaliin qabu fedhiin qabu ture. Not satisfactory. Keechisaa yookaan immoo boqonnaa yookaan gammachuun qabu ture. Tokkummoomuu Itaaliititti tokkummoomuu Germaniititti. Sababni isaa maalidhaaf? Warri tokkummaa barbaadanii politikaalii tokkummaa politikaaliidha kan isaan tokkummaa. Politikaalii gaafa tokkummaan immoo tuyyuu aangoon Austriyaan qabdu sun jalaa hafa waa'ee ta'eef olaantummaan isheen German irratti qabdu sun jalaa hafa waa'ee ta'eef isa kanan barbaadu. Isa kana tokkummaa kana kan barbaadani warra jaalattoota biyyaa jedhaman nationalistoota dhaafi akkasumas economy reasoniidhaan kan isaan barbaadan. Kanaafuu tokkummaan Austriyaa waa'ee miidhuuf Austriyaan guutummaan guututti maaliin barbaaddu? Tokkummaa kanan barbaadu. Austriyaan immoo maalii hoogganti waa'ee ta'eef Bundaa yookaan immoo German Confederation kana hoogganti waa'ee ta'eef. German nationalism was encouraged by the success of Italian national unification between 1859 and 1861. Egaa warri nationalism yookaan miira jaalala biyyaa warri qaban German keessa warri jiraatanii humna tokkummaa Itaalii kan bara 1859 amma 1861 ture sanaan maali ta'aniiru baay'ee keessi isaanii miirri isaanii kaka'ee ture jechuudha. Akka isaanitti tokkummaa waawii qabu akka isaanitti tokkummaa barbaadaniiru encouraged ta'aniiru yookaan kaka'umsa horataniiru. Maaliidhaaf nutis tokkummaa qabna kan jedhudha nationalist maalirratti based ta'aniitu successii Italian national unification irratti based ta'uudhaan jechuudha. The obstacle of German unification were egaa tokkummaa Germanii fi diinni guddaan yookaan obstacle yookaan rakkoo guddaan kan ta'e akka isheen hin tokkoomne kan ta'e isaan keessaa tokko Austriyaa. Akka silatti isinitti mi Austriyaan tokkummaa hin barbaadu. Maaliif? Which wanted to preserve the status quo. Kanaafuu olaantummaa mataa ishee eeggachuu barbaaddi. Waa'ee ta'eef Austriyaan tokkummaa German kana maaliin gootu biran dhaabbattu yookaan mirkaneessituuf hin daggaftuuf jechuudha. Support hin gootu jechuudha. Maaliif isheen kan barbaaddu tokkummaa mataa ishee tokkummaa odoon taane mataa isheetti olaantummaa mataa ishee sana bulfachuudha kan isheen barbaadu. The German Prince isaan biroo immoo mootummoolee xixiqqoo mootummoolee German bulchaa turan iddoo garagaraatti kan harkaa qaban. Maaliif? Want to keep their independence, the cultural difference between North and South German. Isaanis sababbiin isaan tokkummaa barbaanneef inni guddaan cultural difference yookaan immoo North fi South jidduu cultural difference ture jechuudha. Yolitti tokkummaa hin barbaannu garaagarummaa aadaa qabna waa'ee ta'eef tokkummaa hin barbaannu. Lama
ofii keenya independent taane ofii keenya independent keenya eeggachuu qabnedhani waa'ee yaadaniif German prince yookaan mootummoonni German keessa jiranis tokkummaa kana hin barbaadanii jechuudha. In 1860 William first 1861 up to 1881 was crown king of Persia. Yeroo kana William the first namni jedhamu Persia irratti mootii ta'ee muudame bara 1861. Erga inni booddameen booddee his war minister von Roon proposed enlarging and reforming the Persian army to give Persia more influence against Austria and as secret against the French. Egaa namni von Roon jedhamu kuni ministeera waraanaati yookaan immoo ministeera waraanaa yeroo sanaati. Inni kunis maali barbaada? Mootummaa waraanaa kana yookaan armii isaa yookaan wattaadaroota isaa kana babal'isuu barbaada. Sababbiin inni babal'isuu barbaaduuf maalidhaa fi armii Awustiriyaa ofirraa waraanuudhaaf yookaan immoo Awustiriyaa ofirraa maalii gochuudhaaf ofirraa waraanuudhaaf Pershiyaa immoo cimsuudhaaf sanirraa kanaaf immoo sakireetilii humna dhoksaa lafa jalaatiin faranjiin maalii godhuudhaaf waraanuudhaaf humna waraanaa isaa baay'ee cimsachuu barbaada jechuudha waan ministeerri yeroo sana. But the proposal was opposed by the Persian parliament which refused the vote on the necessary new taxation. Amma bara 1860 keessa yeroo sana kan bulchaa turan parlamentiidhaan kan isheen bulaa turte eenyuun German. Yeroo sana ka yaanni isaanii Pershiyaa maali ta'uu qabdi humna waraanaatiin baay'ee cimuu qabdi kan jedhe von Roon faa kaffidan sana William faa kaffidan sana hin fudhanneef isaan kan irratti xiyyeeffatan taaksii irratti. Taaksii guruu yookaan humna taaksii barbaachisummaa taaksii irratti xiyyeeffatu malee humna waraana babal'isuu irratti hin xiyyeeffatan eenyuun parlamentiin yaada isaanii yookaan proposal isaanii sana fudhachuu fi didanii jechuudha. An important issue behind the Persian parliament was who will control the army. Ama yaanni jiru maalidha? Yeroo sana kan sababbiin isaan didaniif yaanni inni guddaan Persian parliament keessa ture maalidha? Eenyutu army kana control godhaadha. Who would control the army? Eenyutu army kana control godhaadha yaanni isaanii. The king thus appoint Otto von Bismarck as chief minister of Persia. Yeroo kana mootummaa sana kan ture William the Firstiin kingiin yeroo sana ture jechuudha. Otto von Bismarck nama jedhamu chief minister of the Persia godhe ministeera isaa itti aanaa isaa kan ministeera isaa gochuudhaan Otto von Bismarck muude jechuudha bara sana. Bismarck yookaan bara 1815-1898 kan jiraate politically conservative but political realistic and extremely able. Yeroo sana waa'ee politically yaada conservative ta'e yaada flexible ta'edha kan inni qabu. Garuu yaada isaatiin realistic fi extremely able dandeettii kan qabuu fi yaada dhugaa irratti kan based ta'u politika dhugaa irratti yookaan immoo tuyyuu politika realistic ta'ee fi extremely dandeettii guddaa kan qabu ture yeroo sana. He soon overcome the crisis by collecting additional tax for the army reform without the consent of parliament. Yeroo sana ka parlamentiin akka isaan proposal isaan dhiyeessan yookaan armiidhaan baay'ee cimaa ta'uu qabna baajanii nu barbaachisedhanii kan William faa dhiyeessatan san parlamentiin harkaa didee ture. Isa harkaa didee sana crisis sana maal gochuudhaan cabsuudhaan overcome gochuudhaan parlamentiin odoo hin mirkaneessiniif taaksii mataasaa guuruudhaan maalii godhee humna waraana isaa reform godhe yookaan humna waraana isaa cimsate jechuudha. Eenyuun William Bismarck Otto von Bismarck humna waraana isaa without government consent governmentiin parlamentiin odoo isa hin deggafin parlamentiin odoo isa bukkeen dhaabbatiin ofumaa isaatii taaksii walitti qabachuudhaan rakkoo jiru sana overcome gochuu danda'e jechuudha. German nationalism rapidly shifted from its liberal and democratic characters in 1840 to Bismarck authoritarian rule. Yeroo sana ka dura German keessatti liberaalii yaada bilisummaa yookaan immoo dimokiraasii kan jennutu ture. Yaada kanarraa garamitti jijjiirratanii nationalistoonni yeroo sana autocratic Bismarckitti olaantummaa Bismarckitti humna aangoo Bismarckitti jechuun Bismarck odoo parlamentiin asosiisiin taaksii guuree erga reformii gochuu danda'e humna waraanaa isaati irratti bulchuus hin danda'anii waa'ee yaadaniif 1848 gara autocratic isaatitti gara humna olaantummaa isaatitti maalii godhanii dabsachuu danda'an jechuudha. Shift gochuu danda'an liberaalii yookaan dimokiraatii irraa gara autocratictti yaada isaanii jijjiirratan nationalistoonni. Bismarck now that German could not be united under Prussia without war against Austria and probably French.
waan tokko hin beeka ture. Bismarck kun maal beekaa kan inni beeku yookaan kan inni hubatee Jarman tokkummaa kan dandeechuu akkanumaanii miti yookaan tokkummaan Jarman Parshiyaa jalatti kan inni xumuramuu danda'u akkanumaan ta'uu danda'u. Yoo maal ta'e malee yoo Astiriyaa waraanne malee akkasumas immoo Jarmannis yoo waraanne malee tokkummaan keenya bifa salphaadhaan tokkummaa Jarman Parshiyaa jalatti hin dandeenyu jedhe. Kanaafuu Jarman tokkummaa yoo qabaate Jarman tokkummaadhaan yoo barbaadde maalii gochuu qabdi jalqaba Astiriyaa waraanuu qabdi akkasumas immoo Faranjillee waraanuu qabdi jedhee beekee jechuudha yookaan immoo mirkaneeffate. Austria will not give up its leadership in the band unless it is suffered to defeat. Egaa bandi kan jenne kun German Confederation kan jenne kana Austriyaan bifa salphaatti eenyudhaan kennituu fi give up hin gootuuf yookaan hin kennituuf eenyudha Parshiidha yoo malee yoo mo'amte malee yoo dirqamtee yoo mo'amte olaantummaan irraa fudhatame malee harka German yookaan harka Parshiyaatti maali kennuu dandeechuu Confederation kana yookaan German Confederation yookaan baandaa kan jedhamu kana maali gochuu dandeechuu kennuuf hin dandeechu. The traditional French policy was to keep German political divide and therefore weak so that French to would probably not accept German unification unless French suffered to military defeat. Erga kana ta'een booda Faranjumti mataashii German keessatti traditional policy dha kan isheen hordofaa turte. Kanarraa kan ka'e maali gochuu German garagara qoqqoodu German garagara kan qoqqoodu kana yoo ta'e German maal gooti hin dadhabdi waa'ee ta'eef German garagara gootee bulchuu barbaaddi Faranji. Sababii kanarraa kan ka'e Faranji mootummaa eenyu keessa ba'uu qabdi mootummaa German keessa ba'uu qabdi. Mootummaa German keessa yoo baate malee tokkummaan German ifoomuu hin danda'u. Kanaafuu German maalii gochuu qabdi Faranji mootummaa ishee keessa baasuu qabdi. Faranji mootummaa German keessa ba'uudhaaf maalii ta'uu qabdi sufferly military defeat mo'amuu qabdi jechuudha mo'amuu qabdi. Bismarck also knew that his program of uniting Germany would not be possible without good relationship between Prussia and Russia. Erga diinni isaa Prussia fi Austria fi French ta'e namoota biroo wajjin yookaan biyyoota biroo wajjin immoo relationii gaarii uumuu qaba. Relationii gaarii uumuu akka qabu hubate eenyuun Bismarck. Kanaafuu diplomatical relationii kan fayyadamuu qabu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qaba tokkummaan German possible kan ta'u yookiin kan inni danda'amu yoo maal goone relationii gaarii Prussia fi Russia wajjin qabaanidha. Prussian diina eenyuti? Diina Austriyaati miti Russian immoo diina Faranjiiti. Kanaafuu kan lamaan wajjin gaafa walii galee maalii gochuu qaba tokkummaa kana mirkaneeffachuu danda'a jechuudha. Therefore they expert all its diplomatic skill to maintain good relationship with Russia. Kanarraa kan ka'e diplomatic skill isaa fayyadamuudhaan Russia wajjin relationii gaarii uume. Kanaafuu Prussia fi Russia nama relationii gaarii qabu jechuudha. He was helped by the fact that Prussia and Russia had common interest on opposed Polish nationalism. Yaanni isaanii bakkeen isaan Prussia fi Russia itti tokkummaa ta'anii Danish kan jedhamtu yookaan Denmark kan jedhamtu yookaan Polish kan jedhamtu nationalismota Polish Danish yookaan immoo gawarra Denmark sanaan opposed ta'uu irratti walii galan. Agartanii common interest isaanii fedhiin isaanii kan walii galchu Prussia fi Russia Polish nationalism maalii gochuudha opposed gochuu irratti walii galan. Both Russia and Prussia, particularly the first, had large area of the former Polish territory inhabited by Poles. Kanaafuu Russia fi Prussia harkaa Denmark maaliif fudhatteetti lafa fudhatteetti. Keessattuu Russia harkaa lafa guddaa Polish harkaa qabdu territory Polish harkaa qabdu inni guddaan kan eenyu ture kan Russia ture. Kanaafuu lafa kana harkaa baafachuudhaaf Russia fi Prussian walii galanii jechuudha. Therefore during the Great Polish Revolt 1863 Prussia was the only great power that was systematic to Russia. Amma yeroo bara Polish keessatti sosochii yookaan immoo revoltii garagaraatu ture Poland keessatti bara 1863 yeroo kana humni guddaan Prussia fi yookaan Russia humni guddaa sodaachisaan ture maalii turte Polishii turte. Kanarraa kan ka'e Prussian immoo Russia gargaaruudhaaf bara kana humna guddaa turte jechuudha. Humna Prussia fi Russia wal gargaaranii gizee revolution kana eenyu kuffisuudhaaf Polish kuffisuudhaaf jechuudha. Therefore Bismarck accomplished these three military success. Kanarraa kan ka'e military sadii humna tokkummaa German kana galmaan ga'uudhaaf Bismarck military success sadiidha kan inni galgeeche. Tokkoffaa Denmark wajjin, lammaffaa Austria wajjin, sadaffaa immoo eenyu wajjin Faranj wajjin galgeechetu dhumarra tokkummaa
tokkummaa German kana mirkaneessuu danda'e jechuudha Bismarck. His first ally with the Austria to defeat Denmark in a short war fought in 1864, those acquiring slave Schleswig and Holstein. Amma bara 1864tti maal godhee Austriyaan isaafuu diina miti Pershaadha. Garuu inni Austriyaadhaan walii gale. Austriyaa walii galeetu maalii godhee waraanatti seene Denmark kuffisuudhaaf. Denmark biyya Poolaand tana kuffisuudhaaf maalii godhee Austriyaa fi Pershaatu walii gale. Eenyutu kana godha? Bismarckitu kana godha. Erga isaa ishiidhaan walii galeen booddee yeroo gabaabduudhaaf ishii faawut godhanii waraananii bara 1864tti Schleswig fi Holstein tana maalii godhanii harkaa fudhatan. Gaafa kana maalii fudhatanii Schleswig fi Holstein harka Austriyaatii harka Denmarkii fudhachuu danda'an. Eenyu walii galanii Austriyaa fi Pershaan walii galanii. Yeroo kana diplomatic relation inni fayyadamu sirriitti ilaala. Austriyaa fi Pershaatu walii galee eenyu Denmark kuffisuu danda'e. Schleswig yookaan Holstein fi Schleswig tana harka galfachuu danda'anii jechuudha. In 1866 with the support of Italy, the virtual created the Austro-Persian War and won a decisive victory at the Battle of Königsgraft, which allowed him to exclude long-time rival Austria when forming the Northern German Confederation with the state that had supported Persia in the Austro-Persian War. Kun immoo waraana lammaffaa. Yeroo Austria-Pershaan Austro-Pershaan wal lolanii turan Itaalii keessatti yeroo kana Austro-Pershaan German keessatti wal lolanii turan. Yeroo kana Pershaan eenyudhaan walii galtee? Itaaliyaan walii galte. Itaaliyaan walii galteetu Austria mo'achuu dandeeche jechuudha. At the Battle of what? Königsgraft kan jedhamu beetalii kanarratti kan mo'amte eenyudha? Austraaliyaadha. Eenyutu mo'ate? Pershaa fi Itaaliidha. Itaalii fi Pershaan wal gargaaruudhaan bara 1866tti diina ishee kan taate Austriyaa mo'achuu dandeeche. Kanarraa kan ka'e Austriyaan yeroo dheeraadhaaf diina eenyutti turte? Diina Pershaatti turte hin kufte jechuudha. Asirratti kufte isheen. Kanarraa kan ka'e North German Confederation kan jedhu yookaan Bundaan kan jedhamu kun harka eenyutti galee? Harka Pershaatti galee. Yoom waraana Austro-Pershaatiin booda. Austro-Pershaa irratti waraanni erga gaggeeffame 1866 Pershaan Itaaliyaan wal gargaartee Austriyaa erga kuffisteen booda Confederationiin German yookaan Northern German Confederation kan jedhamu eenyuun Pershaa kan jedhamu Confederation Bundaa kan jedhamu kun harka eenyutti galee? Harka Pershaatti galee jechuudha. The Confederation went directly proceed to the 1871 Empire. Kanarraa kan ka'e bara 1871 harka eenyutti galee? Directly harka Empireaatti galee, harka Pershaatti galee jechuudha. Finally Pershaa defeated French in the Franco-Persian War. Umarra Franco-Persian War kan jedhamutu jira. Yeroo kanatti immoo Faranjii fi Pershaan yeroo lolanitti umarra mo'achuudhaan umarratti maalii goote? Pershaan Faranjiin defeat goote kuffifatte bara 1871 jechuudha. Bara 1871. The German Confederation was transformed into the empire with the proclamation of Persian King William I as German Empire at the Palace of Versailles, the humiliation of French. Amma bara kana bara 1871tti German Confederation harka eenyutti galee? Harka Empire German yookaan harka Persian Kingitti galee. Persian Kingi jedhanii kan mo'an walitti qaba. Persian Kingi kun King of German ta'e. William I Persian Kingi ture. Inni kun immoo garamitti ta'e? German Empire ta'uudhaan Palace Versailles inni kun Faranjii keessatti argama. Faranjii keessatti kan argamu irratti muudatan jechuudha. Palace Versailles keessatti maalii godhanii? Germaniif mootii ta'uu kan qabu William I dha jedhanii Persia kan bulchaa ture gara maalitti dhufe? Empire German ta'uudhaan Germaniin hoogganuutti ka'e. Kanaafuu haalli unification of Germanis maalii kan guutamedha? Diplomatic relation kan guutamedha. Jalqaba Denmark kuffisuudhaaf Austriyaadhaan walii gale. Akkasumas immoo Austriyaa kuffisuudhaaf Itaaliyaa walii gale. Faranji kuffisuudhaaf immoo biyyoota isaa erga walitti qabatee unification isaa erga uummateen booda eenyu kuffifatee? Faranjiin kuffifatee umarra harka eenyutti galtee? Guutummaan guututti German harka William I tti galtee Empire ishee ta'uudhaan William I King of the German ta'uudhaan muudamee jiru. Eechatti Versailles Palace kan jedhamu kan galma Versailles eecha keessatti kan argamu Faranjii keessatti kan argamu jechuudha.